Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaarraa harkaa qabnu kunooti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabsoon karaa nagaa qabsoo hidhannoo caalaa balaa guddaa qabaa jedhan. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa turtii gaaffiif deebii Mo'aa TV waliin halkan edaa taasisaniin seenaa qabsoo isaanii fi haala yeroo biyyattii irratti yaada bal'aa kennaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Malkee keessatti dhalatanii akka guddatan eeranii ijoollummaa isaaniitti abbaa dhabuun jireenya halka qal'inaa keessatti akka isaan kuffiseeran. Maatii isaanii gargaaruuf jecha barnoota addaan kutanii bara 1983 caasaa OPDOtti makamuu eeruun achittis dabballee OPDO ta'anii waggaa 13 tajaajiluu dubbatu. Adeemsa keessa caasaa ABO'tti shakkamanii dabballummaa OPDO irraa kaafamuun leenjii haaromsaa kaampii waraanaa Ursootti akka fudhatan taasifamuu kaasan. Sanbooda keessoon hojii siyaasaa ABO hojjechuu akka jabeessan turtii keessummaa Mo'aa waliin halkan edaa taasifame irratti ibsaniiru. Caasaa mootummaa keessa utuu jiraniyyuu sabboonummaa isaaniitiin shakkamaa akka turan kan dubbatan koloneelichi dhumarratti Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi Jeneraal Kamaal Galchuu dabalatee namoota 50 ta'an waliin ta'uun gara ABO'tti makamuun qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufsiisuu ibsan. ABO'n biyyatti deebi'ee qabsoo karaa nagaa jalqabus mootummaan dirree siyaasaa dhiphisuun hooggantoota hidhuu fi waajjiraalee ABO cufuun nageenya dhabamsiisuu isaa qeequ. Koloneel Gammachuun qabsoo hidhannoo keessatti ajajaan duuba jira. Qabsoo karaa nagaa keessatti garuu hoogganaan dura bu'ee of kennaa. Kanaafuu qabsoon karaa nagaa har'a balaa guddaa keessa jira jechuun dubbatu. Qabsoon karaa nagaa hiree hoogganaa isaa dhabuu du'aan dhabuu akka qabu seeran. Waliigalteen Eertiraatti taasifame mootummaa Itoophiyaan diigamuu kan himan mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsuun waliigalteen bara 2018 sun duuba akka deebi'u ulaasaa qeeraa jedhu. ABO fi WBO'n kaayyoo tokko qabaachuu kan himan namni kun garuu kallattiin nuti filanne garaa jechuu yaada isaanii kennaniiru. Oduu keenya itti aanuun WBO'n loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa ta'e duudhaan loltoota bilisiginnaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuun injifannoo boonsaa argadheeraa jedha. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba ba'aa godina Arsii ba'aa Naasirkaa waajjira Basaa iddoo addaa Tulluu Baaroo jedhamutti tarkaanfii gaafa Majjii 24 bara 2026 fudhatee loltoota PP 7 battalatti ajjeesuun kanneen 3 ta'an ammoo madeessuu isaa ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Arsadees godina Shawaa ba'aa Naabboosat ganda Qaawwaara Mirqaasaa bakka addaa Barruu fi Machii jedhamutti tarkaanfii gaafa Majjii 23 bara 2026 fudhatee loltoota bilisiginnaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa hime. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ibsetti yoo ta'e tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa 12 battalatti ajjeesuun 14 madeesseera. Gaafa Majjii 22 bara 2026 galgala naannoo sa'aatii tokkootti aanaadhuma Boosat ganda Sifaa battee bakka addaa Ciraattii jedhamutti tarkaanfii fudhateenis loltoota mootummaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa hime. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Lixaas godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa irratti fudhadheeraa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gaafa Majjii 23 bara 2026 aanaa Jaarsoo ganda Adaa Gorbaa bakka addaa mana hidhaa Leensaa jedhamutti fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu du'aan madoon adabuun qawwee hakiima tokko irraa hiikkachuu isaa himeera. Dabalataan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii ba'aa Naasirkaa ganda Miitaanaa Gadoo iddoo addaa Aanolee jedhamutti tarkaanfii gaafa Majjii 24 bara 2026 fudhateen loltoota bilisiginnaa 6 battalatti ajjeesuun 8 madeesseeraa jedha. Loltoonni bilisiginnaa leellaa WBO irraa hafanis ganama kaleessaa humna dabalataa waammachuun reeffa walitti qabatanii bakkichaa gadhiisuun gabaafameera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhadheera jedhu kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhamee hin jiru. Oduu keenya itti aanuun hayyoonni Oromoo buqqa'iinsi uummata Oromoo uummata abbuu seeraa karoora mootummaan Oromiyaa diiguuf qabatee hojiitti seenedha jedhan. Uummanni Oromoo Bishooftuu abbuu seeraa irraa buqqaafamuun piroojeektiin ijaarsa buufata xiyyaaraa guddaa jedhu ijaaramuun mormii hawaasaa guddaa kaaseera. Hawaasni bal'aan baay'inni isaa 15,000 ta'u manaaf qabeenya dhabee daandii irratti gatamaa jiraachuuf gabaafama. Uummata kana lafa isaa irraa buqqaasuun beenyaa gahaa tokko malee qe'ee irraa godaansisuun paartilee mormituu Oromoo fi hayyoota Oromoo biratti qeeqa guddaa argateera. Uummanni qe'ee san irraa buqqa'ee dubartiin ulfaatu hin hafin mana keenya keessaa humnaan gadi nu baasanii rakkinatti nu kennaa jiru jechuun mormii isaanii dhageessuu jabeessaniiru. Inumaa hiriira bahuudhaan
karaa mirga ofii kabachiifachuuf isaanii mijaa'uu yaalaa akka jiran himama. Haala kana ilaalchisuun hayyoonni Oromoo tibbana foddaa OMN irratti affeeramuu yaada isaanii kennaniiru. Hayyoonni dhimma kana irratti yaada isaanii kennatan Profeesar Asaffaa Jaallataa, Saamiyaa Osmaan, Raayyaa Caalaa, Jamaal Ganamoo fi Darajjii Hawaas turan. Hayyoonni kunneen yaada kennaniin mootummaan Itoophiyaa karoora Oromiyaa caccabsuu baafate san hojiitti hiikaa jira jedhan. Profeesar Asaffaa Jaallataa maaster pilaanii durii sun hojiitti hiikamaa jira ka jedhan yoo ta'u, gaafa Oromiyaan cabuu irraa eegalee haalli akkanaa deemaa turuu isaa ibsu. Lolaan qawweedhaan sanyii uummata tokkoo qeerraa buqqaasanii uummata kaanaa ammoo sooromsuudha jedhan. Kanaaf akka fakkeenyaatti kakaasan Profeesar Asaffaan magaala Finfinnee keessaa Oromoo balleessanii warri har'a Finfinnee qabatee jiru sooromee akka jiru eeru. Lafa jechuun aadaa, ilaalcha eenyummaadha ka jedhan hayyuun kun uummata tokkorraa lafti fudhatame jechuun waan hundaa dhabe jechuudha jedhu. Gochi akkanaa sanyii daguuggaa keessaa tokko akka ta'e kan ibsan Profeesar Asaffaan warri Oromoo koloneeffate akkaataa lafa horatan, Oromoo ammoo akkaataa itti lafa dhabsiisan irratti hojjetaa buluu jedhan. Mootummaa Biltsiginnaa ammaan mootummaa nafxanyaati ka jedhan namni kun afaan Oromoo haasa'anii akka waan misoomsaa jiraniitti gowwomsanii gochaa sirna durii san hojiitti hiikaa jiru jechuun qeequ. Ijaarsi abbuu seeraa maatii yookaan gosa tokko akka jirutti balleessuuf hojjetaa jira ka jedhan ammoo obbo Darajjii Hawaas yoo ta'an yaaduma Profeesar Asaffaa gabbisuun maaster pilaanii lammaffaatu hojiitti hiikamaa jira jedhan. Oromiyaa diiguun Oromoo hiyyoomsuuf Oromoo deegaa taasisuun akeekaa fi karoora mootummaa Itoophiyaati ka jedhan Injiinar Jamaal Ganamoo ammoo Abiyyi waan haaraa waan godhaa jiruun qabu waanuma afaan Amaaraan kana dura raawwataa ture afaan Oromootti hiikee hojjetaa jira jedhan. Jamaal Ganamoo nafxanyoota afaan Amaariffaa afaan Oromootti hiikuun nu godaansisantu biyyattii qabatee jira jechuun dubbata. Isin misoomanii jibbitu, misooma hin jaallattan, magaalaatti galaa yoo jedhamtan, uummata loon tiksuu malee hayyoomuu yookaas ammayyoomuu hin feenedha jechuun hawaasa keenya doofaa fakkeessanii ibsaa jiru jechuun qeeqa. Namni kun itti fufuun kaayyoon mootummaa Itoophiyaa ammaa Oromoo tamsaasuudha jechuun hima. Rakkoon kun giddu gala Oromiyaa qofaa utuu hin taane ba'a Oromiyaa keessatti illee waan wal fakkaataan raawwataa jira ka jettu ammoo adde Saamiyaa Osmaanii. Sagantaa kanarratti haasaa akka taasifte Saamiyaan mootummaan federaalaa akka lafti Oromoo saamamu hayyama kennuudhaan shiftoonni Ogaadeen daangaa naannoo Somaalee cabsanii Oromiyaa weeraraa jiru jetti. Waan nuti mormaa jirru sirna ka jedhe ammoo Raayyaa Caalaa nama jedhamu ture. Akka namni kun jedhanitti nuti sirna Oromoo buqqaasaa jiru kagaagaama Oromoo irra ga'aa jiru mormaa jirraa jedhan. Hawaasni kun maaf sagalee dhabee komii jedhu kakaasan obbo Raayyaa Caalaa warri uummata kanarraa dhalate illee hawaasa kanaaf sagalee ta'uu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Ijaarsi xiyyaaraa abbuu seeraa lafa bal'aa akka qabatu yoo ta'u abbootii warraa 3,000 ol buqqaaseera. Oromoon gosti tokko guutummaatti lafa isaa akka dhabu taasifame jechuun qeeqama. Oduu keenya itti aanuun dhaabbanni miidiyaa Waazeemaa murtii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatti gaddu ibse. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa hayyama hojii miidiyaa Waazeemaa deebisuu hordofee dhaabbatichi murtee kanatti gaddu ibse. Dhaabbanni miidiyaa Waazeemaa murteen kun madaallii kamiinuu sirrii miti jedha. Taatichi nu gaddisiiseera jechuun ibsa kenne. Ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Majji 24 miidiyaa Waazeemaa ilaalchisuun ibsa baasee ture ilaalleerra jedhee akkaataa abbaan taayitichaa nu ajajeen eeyyama hojii harkaa qabnu deebisneerraa jedhe. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaas ibsa kana ka kenne wayituma kana jedheere. Dhaabbanni miidiyaa Waazeemaa murtee kanaa gadi fageenya ilaalaa akka jiruuf dhimmicha gara seeraa geessuufis yaadaa akka jiru ibsa baaseen eereera. Ibsa kana dhaabbanni miidiyaa Waazeemaa akka baase abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa Waazeemaa heera Itoophiyaa labsii dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa fi naamusa ogummichaa eeguun hojjechuuf naamusa waan hin qabneef beekamtii seeraa qabu har'aa akka deebise galgala kana ibsa baaseen ifoomsuu isaa hordofeeti. Abbaan taayitichaa ibsa isaan hordoffii qabiyyeewwan gabaasa dhaabbata miidiyaa Waazeemaa kana irratti taasise jedheen gabaasaawwan dhiyaatan faayidaa biyya kanaa kafaallaa dhaabbatan madaallii kan hin qabne kan okkora kakaasan darbees naamusa ogummaa gaazexeessummaa kan hin eegnedha jedha. Kana ilaalchisuun dhaabbatichi sirreeffama akka taasisu gaaffii dhiyaataa fi ka ture yoo ta'u ta'us yaada kennameef darbees tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuufis fedha kan hin qabne ta'uun erga ibsee booda beekamtii dhaabbata miidiyaa akka deebisu gaafatame sanas raawwii gochuun gabaafameera. Kanaafis dhaabbatichi seeraa fi naamusa ogummaa kanaa waan hin eegneef abbaan taayitichaa deeggarsa dhaabbata miidiyaa Waazeemaaf godhu gargar kuteera jechuun ibsuunsaa kan yaadatamu.
Oduu keenya birootiin Ameerikaan hojimaata lammiilee Itoophiyaa mirga da'annoo seeraa yeroof tiksuu hambisuun ishee lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol balaaf saaxileera jedhame. Dhaabbileen mirga godaantotaa falman murtii bulchiinsa Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaanotaa kanneen eegumsi da'annoo seeraa yeroof kennameefii ture dhaabuu murteessee akka haqamu gaafachuun mana murtii federaalaatti himannaa dhiyeessaniiru. Tarkaanfiin sun lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol biyya keessaa ari'amuu fi eeyyama hojii isaanii haquuf saaxiluu isaa Reuters gabaaseera jechuun Addis Standard gabaase. Kamisa mana murtii federaalaa Boostonitti lammiilee Itoophiyaa 3 fi dhaabbata tola ooltummaa Afrikaan Koominiitiin jedhamu waliin ta'uun himannaa bananiiru. Himannichi murtii ministeera nageenya keessoo Ameerikaa ka eegumsa yeroo gabaabaa lammiilee Itoophiyaa taasisaa ture Guraandhala 6 bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegalee dhaabuuf dabarse kan mormu ture. Himannaan kun barreessaa ministeera dhimma nageenyaa keessoo Yuunaayitid Isteetsi Kiristi Naa'omii fi Itoophiyaa keessattuu naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi itti fufiinsaan gaggeeffamaa akka jiruu fi rakkoo namoomaa hammaataan osoo jiru akeekkachiisa guyyaa 60 qofa dursee kennuun tajaajila eegumsa yeroo addaan kutte jechuun komatu. Akkasumas murtiin sun lammiilee gurraachota irratti jibba sanyii irraa akka madde ta'uu himannicha keessatti eerameera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan Keelloo Miidiyaa subscribe taasisaa jechaa nagaan nu tura.